Hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa dhiifama godhaa. Xiqqoo haadha koo yaadadhee. Kanaafuu haadha koo na fuuldura dhufee dhiifama godhan isiniin jedha hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa. Osoon guyyaa sana du'ellee osoo haadha koo hin argin hin du'a waan ta'eef. Kanaaf xiqqoo gochaadha kootiin na fuuldura dhufeen isiniin jedha hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa. Nuti haadha keenyatti hin dabnu haadha keenya toluu qabna malee. Rahmatullahi wa barakaatu. Akkam jirtu hordoftootaa fi kabajamtoota keenyaa jirtuu bakka jiraattan bakka isin jirtan hundi nageenyaa jiraatu. Har'a kun jiraadhee as ga'ee turtii yeroo xiqqoo boodaa faana isinii dhufee jira. Alhamdulillah jiraadhee illee deebi'ee isin argan seene kunoo rabbiif galannaa ta'u. Rabbii guddaa kanaaf galanni haa ga'u galannaa ta'u. Rabbi naa galatamu kan na jiraachisee yoo naan naga'ee annan jiraadhan seene dhugaa rabbi. Ani garuu guyyaa sana man du'anatti fakkaate ani deebi'ee illee isiniin argan seene kanaafuu ani deebi'ee dhufee jiraaf nagaadhaan da'ee isinillee du'aa naa gootanii du'aan keessan na faana jira. Isinillee galatooma ulfaadhaa kabajaman isiniin jedha yeroon ciniinsifarra jalqabe amma yoonaatti illee namni na gaggaafachaa jirtan namni du'aa naa godhaa jirtani hundi keessanuu galatooma kabajamaa ulfaadhaan isiniin jedha galanni keessan hin badiin isiniin jedha. An dhugaa rabbii nan deebi'allee seene garuu waan mandu unatti fakkaate hinduun kunoo garuu yoo naga'ee garuu yeroo daansana waanuma du'an namatti fakkaata. Kanaafuu warri du'aa naa gochaa turtanis galatooma ulfaadhaa kabajamaan isiniin jedha. Warroonni karaa koomentiitiinis biyya garaa garaarraas naa dawwaltanii na jajjabeessaa jirtanis yeroon ciniinsifadhu yeroon akkasitti cinqii sana keessa jirus du'aa naa gochaa turtanii galanni keessan hin badiin isiniin jedha. Warroonni akkasumas naa dawwaltanii na gaggaafattanii jettanis ulfaadhaa galatooma kabajamaa. Warroonni akka koo cinqiirra jirtanis warroonni garaatti baattanii jirtanis rabbiin nagaan isin aahii kun isiniin jedha. Rabbiin rakkoo sana hunda isiniin agarsiisiniin isiniin jedha hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa. Dhugaa rabbii yeroo ciniinsifatan sana du'umatti waan dhiyaatan namatti fakkaata. Warroonni deessanii argitan illee hin beektu jedheetan yaada. Warroonni immoo hin beekne rabbiin cinqii sana isiniin agarsiisiniin isiniin jedha. Rabbiin isiniif haa laaffisuun isiniin jedha hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa. Anillee du'aayin isinii godhaa warra garaatti baattanii jirtanii fi rabbiin cinqii sana isiniin agarsiisiniin isiniin jedha. Waanuma duuti namatti dhiyaatu namatti fakkaata. Ani garuu raafee yoo naga'eera. Galata rabbiif galannaa ta'u. An dhugaa rabbii galata galchee hin danda'u. Hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa anillee viidiyoo waraabuu ga'ee osoo hin ta'in ani ergan da'ellee dhiyoodhuma. Ani warrumti cannaqamaa jirtan garaan isin haaciisu jedheeni baqaa isaa akkuma isinitti toluu jedheeni malee ani dhiyoodhuma hin da'ee dugdi kollee naaf hin jabaanne danda'eellee taa'ee haasa'ullee hin danda'u. Xiqqoodhuma viidiyoodhuma xiqqoo isinii waraaba jedheeni malee. Hordoftootaa fi kabajamtoota keenya yeroon illee hin geenye yeroon viidiyoo waraabu jechuudha. Kanaafuu kunooni fayyaa kootii nagaa kootii warroonni garaarraa naa bilbiltanii naa miseejii naa barreessitanii karaa koomentiitiin na gaggaafachaa jirtan kunooni fayyaa kootii nagaa kootii naa ulfaadha naa kabajaman isiniin jedha. Akkasumas illee du'aa naa godhan isiniin jedha. Du'aan keessan na faana jira gisee hundayyuu waan ta'eef kanaafuu du'aa keessanitti naaf ufaan isiniin jedha. Ajjiillee du'aa godha. Ajjiinillee inshaallah kunoo qajeelaa jira akkuma isin argitanii. Du'aan keessaniin na bira dhaabbadhaan isiniin jedha. Waan hundarrayyuu du'aa keessantu caalan isiniin jedha hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya. Ajjiinillee qajeelaa jira natti fakkaata. Namni hin qajeelleen jiru rabbiif wanti dadhabame hin jiru kunoo ajjiin dabaanumti suni amma jijjiirame isumatu waan godhaa jira. Amma yeroo kanatti qobaa koon jira qobaadhuma koon mana keessa oola. Biyya kanatti gaati nu biran jirtu abbaan nu biran jirtu hin jiranii obbolaallee obbiraa hin qabnu qobaa keenya jirra waan ta'eef kun ajjiidhuma dabaa sanatu galatoomaa ulfaatu haa kabajamu. Kana diinuu qajeelee eenyumtuun qajeelan jedha.
Kanaafuu ammallee du'aayii naa godhaaf ajjiidhaan isiniin jedha. Rabbi ammallee haa qajeelchu naa jedhaati du'aayii godhaafi dhugaa wantumti hin qajeelleen isiniin jedha. Hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa kun wajjin akkasitti qajeelee jira. Akkuma isin argitan ni jirtan. Ergan da'ee kun torbee ga'ee ergasii kun wajjii dhumatu kana danda'ee hojiittis kaachaa anaafis waa gochaa akkasumatti ganamallee irra fiinigaa akkasumatti ganama ka'ee waanaa godhee galgalallee akkasumatti deebi'ee anaa waa goggodhee akkasumatti ajji'anii baay'een galateeffadhaa. Baay'een isa kabajaa kan duraa caalayyuu isa galateeffadha. Hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa galatoomaa ulfaatu isinis akkasumatti naa galateeffadhaan isiniin jedha. Namoonni sibiran teenya jettaniillee dhiphattanis dhugaa Rabbii nama tokkotti illee hin qabamne nama tokkollee ani kan rabbumti du'a sana keessa na baase eenyullee hin komadhu eenyuttoo hin haaru. Biyya kanatti immoo akkuma beekamu biyya keenya keessa hin jirru waan ta'eef hundi keenya hundumtuu mana namaa hojjeta waan ta'eef rakkoon qaban illee mana namaa hojjedhee nan beekaa hojjedhee keessa darbeera. Kanaafuu guyyaa tokko yoo guyyaa lama yoo hojjaa sana dalagaa sanarraa hafte baqa san nama biraa fidannaa gaa hin dhufiinsiin jedhanii maasitti bilbilanii. Kanaafuu nama tokkotti iyyuu naaru warroonni nutti aarti jettanillee ani waan tokko sinitti naaru waan tokko wajjin nan beeka waan ta'eef kanaafuu sinitti naaru oma rakkoon qabuun isiniin jedha. Garaanumaanii dhugaa ani du'uma sana keessaa kan hin bahe waan tokko iyyuu nama hin komadhu. Hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa gooddanyoonni koos waan tokko iyyuu sinitti haareen jiru hani kun wajjin illee na bira jira. Galatoomaa ulfaatu kabajamuun isiniin jedha. Warri guyyaa sana yeroon akkasitti ciniinsifadhu riba keessan dhabdanii nafaana mana hakiimii deemtanii achi bultanii achi ooltanii baay'ee galatoomaa ulfaadhaa kabajamaan isiniin jedha. Kan akka Abdii Sa'iid Faayoo ulfaadhaa kabajamaa galanni keessan hin badiin isiniin jedha. Namni galata namaan beekne galata Rabbiin beeku. Galatooma ulfaadhaa kabajamaan jedha. Akkasumas kan maqaa isaanii hin dhoofne namoota baay'eetu jira. Isinillee galatooma ulfaadhaa kabajamaan isiniin jedha. Wallaahi galanni keessan na biratti guddaadha. Baay'ee guddaadha galanni keessan na biratti. Rabbiin galata keessan nama baasisu harka keessan Rabbiin otoo sin dhukkubee hin ta'in fayyaa keessan irratti yeroo ijoollee keessan heerumsiistan yeroo ijoollee keessan fuusistan akka naa baasisu naa godhu. Akkan baasu naa godhu. Hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa ani amma danda'ee viidiyoo waraabullee hin danda'u baay'ee duddillee nan jabaanne kunoo warrumti na yaaddaa jirtan warri na yaaddaa jirtan akkuma na argitaniif jecha malee viidiyoo dhuma xiqqoo isinii waraaban malee kunoo viidiyoollee waraabuu hin geenye isiniin jedha. Hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa kunoo daa'imni koollee yookiin immoo daa'imittiin koollee kunoo na bira jiru kunoo jette uffisee jira ijaaf bareeda waan hin taaneef kanaaf ni jarra buuse kanaaf shaarbitti itti uffise. Daa'imni koollee yookiin daa'imittiin koollee fayyaadha nagaadha. Kanaafuu isin immoo daa'imittii immoo daa'imicha koomentii jalatti barreessaa abbaan argatee badhaa sanarraa qabduun isiniin jedha. Hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa warroonni haadha keessan hin jaalanne warroonni haadha keessan baay'ee namni tokko haadha isaan kabajuu haadha isaan jaalatu warroonni haadha keessan hin kabajne haadha keessan hin jaalanne kanaadha kan falameen dhumu dhugaa Rabbiin reefuun arge waan haati namaa gootu reefuun arge haadha keessan kabajaa eenyu caalayyuu haadha keessan kabajaan isiniin jedha. Hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa waan haati namaa gootu guddaadhaan dhugaa Rabbii amma erga naadha ta'ee waa'ee haadha baree haatiif abbaa wallaahi wanta isaan qixxaatu hin jiru. Ani haati koo dhugaa qabdii aadaa akkatti na deesse na guddistee aadaa akkas cinqii kana hunda keessa darbitee amma na geessee na deesseen jedha dhugaa. Ani amman arge malee haati waan ammana namaa geessuun se'uyyuu garuu kanaati namaa taatu guddaadhaan isiniin jedha. Hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa haadha keenya wallaahi mataa irratti baattachuu qabna too dandeenye jedha. Hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa haadha keessanii duraan dursa otoo hin godhatin haadha keessanii godhan isiniin jedha. Hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa waan haati keenya nu faana taate guddaadha waan ta'eef ani wallaahi kan haadha kootii ammanatti mul'ata gochaa konaa gootee yoo naanna geesse ammanatti mul'atan isiniin jedha. Kanaafuu
haadha keessanii waan hunda godhaa fi haadha keessanitti hin dabinaan isiniin jedha. Warra haadha keessanitti dabdan haadha keessanii tolaan isiniin jedha. Hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa wallaahi erga haadha koo bira deemes illee tureera waan ta'eef wallaahi haati koo amma naa mul'atte. Warra akkuma koo biyya ormaa jirtanii akkuma koo biyya ormaatti deessanii rabbaadha keessan biratti isin haa deebisuun isiniin jedha. Maal goona carraa keenya kanaafu haadha keessanii tolaan isiniin jedha. Hunda caala waan hunda caala haadha keenya toluu qabna. Gocha haadha keenya nu gootee yoo naannoo geesse guddaadha kan haadha keenya kan falleeyyuu hin dandeenyu. Kanaafu hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa dhiifama na godhaa. Xiqqoo haadha koo yaadadhee kanaafuu haadha koo na fuuldura dhufee dhiifama na godhan isiniin jedha. Hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa osoo guyyaa sana du'ellee osoo haadha koo hin argin hin du'a waan ta'eef kanaaf xiqqoo gocha haadha kootiin na fuuldura dhufeen isiniin jedha. Hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa nuti haadha keenyatti hin dabnu haadha keenya toluu qabna malee ishiin akkana taatee nu dhaltee nu guddistee namoonni guyyaa tokko dawwalanii ishiin gaafannillee hin jiru. An dhugaa rabbii waan ati namaa taatu hamma na argan isiniin jedha. Hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa haadha keessanii dawwalaa gaafadhaa fi warroonni haadha keessanii hin dawwalle dawwalaatii gaafadhaa fi nama ammaadhaan ga'uun jiru waan ta'eef kanaafuu hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa dhiifama naa godhaatii haadha keessan jabeeffadhaan isiniin jedha. Nama haadha qabu waan hunda qaba waan ta'eef kanaafuu haadha keessan jabeessan isiniin jedha. Hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa dhiifama naa godhaatii haadha keessan torbeeraan dawwalaa fi yoo guyyaa guyyaan illee dawwaluu fi dadhabdanii haadha keessan lammatan argita waan ta'eef haati gizuma tokkittiidha waan ta'eef haati keessan yoo duutellee lammaffaan argita waan ta'eef haadha keessanii torbeeraan dawwalaaf isiniin jedha. Hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa dhiifama naa godhaa. Waan amma dhumaatti naa hordoftaniif ulfaadhaa kabajamaa galatoomaa. Amma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan naa turan isiniin jedha.